ካንተ ጋራ መዋል ማደር ካንተ ጋራ መዋል ማደር ካንተ ጋራ Oduu ammee nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloota keenya saayitii kana odeessa baay'ee nama gaddisiisu ta'us fedha waaqayyooti jennee kan dhiisne faarfattuu jaallatamtuu Makiliit Girmaa boqochuun dhaga'amee jira. Kiristoos gaafa gara biyya lafaa kanatti nu fidee ergama nu fiduuf qaba. Ergama keenya erga xumurree booda gara isa ergateetti deebina. Faarfattuun beekamtuu Makiliit Girmaa dhukkuba kaanserii dhiigaatiin qabamtee yeroo dheeraaf dhukkubsataa turtee gara gooftaa ishee deemtee jirti. Faarfattuun sagalee baay'ee ajaa'ibaa waaqayyo kenneefiin ittiin waaqeffataa jajachaa turtee fi tajaajila isheetti baay'een keenya itti eebbifamaa turre dhukkuba kaanserii dhiigaatiin qabamuun hospitaala Xiquur Ambassaatti yaalamaa turuun ishee ni yaadatama. Dhukkubichi humna hospitaalichaa ol ta'uu isaatiin guyyaa 2 keessatti deeggarsi qarshii funaanamee fi biyya bakkeetti yaalamuuf tattaaffiin jalqabamuunis namootni hedduun gargaaruudhaan guyyaa 2 keessatti qarshii miliyoonni 2 ol kan walitti qabames ta'us adeemsa biyya bakkeetti yaalamuu sana jalqabdee guyyaa kaleessaa yaaliin kan imalte ta'us odeeffannee jirra. Ta'us odeessa daqiiqaa muraasa dura bahiin gara gooftaa ishee tajaajilaa turtee adeemuun ishee dhagayameetu jira. Egaa gaafa guyyaa waamicha keenyaa gahe maallaqni firrii fi qabeenya akkasumas beekamtiin darbees harkifni dachee nu deebisuu hin danda'u. Maatii ishee hiriyoottanii fi amantoota ishee irra tajaajilamaa turanii fi akkasumas amantoota biyya lafaarra jiran hundumaa fi jajjabina guddaa hawwaa odeeffannoo dabalataa saayitii muraasaa booda qabannee walitti deebina. Hangasitti nagaatti turaasiniin jecha obboleettii keenya nagaan boqodhu. Waaqayyo mirga abbaasaa kaawwatu amantoota hundumaan immoo jajjabina hawwina. Gooftaan sinaa eebbisu. Turtii gaarii. Jesus ya no Adadis alba felsim
አምልኮ ለጠላት ድብቅ ጦር የሚያስነሳ ነው